Wayyaanee osoo Oromoon hin beekne. Har'a piippii ta'ee deemaa iyyuu mana keetitti. Let's go. Let's go. Abbichuu abbaa malaa. Kana kun abbichuun akkana jedhe gaafa wayyaanee seenu yeroo dura. Osoo nugusa ta'uu hin beekne. Lakkii taa'ee tuttuqxee jaartii dhabda. Muudii uummatatti qabatan ammoo agartee? Yaa. Gaaza baasnee maalii ka inni jedhee wanta jedhu san inni illee hin abraarraani lakki gaazni kun akkana jedhee uummanni illee ammoo hin hubanne uummanni maal se'a gaazuma akka Suudiin faa qabdu kana agartee gaazuma kana se'ee bakka zahmaa godhaa jiru uummanni miidiyaa kanarraa ani yoo laalu booda Kanaadaa faa qabdu se'a uummanni. gaaza siliindaraa sani gaaza siliindaraa beete akka xaawwatu madaabaraa fadhaafaa ta'u san gaaza sani lakkaa ka argame. Sanuu maal jedhe beektaa? Amata jahan kan wanni dhokseef warri baandaa natti hinaafaa jedhe. Wallahi akkas Sanuun qabdu dur kaa. Wallahi akkasii jechi isaa afaanii bahee mee ilaala. Mootummaa biyya bulchu tokko uummanni baandaa kun natti hinaafaa kanaaf dhoksee amma gabbaasu jira. kanaaf muudiidhaan gaafa Somaaliyaa dhaqee qamadii ilaale jedhe. Bichuu abbaa malaa. Wayne. እና ቱጃር ብይ ከነ ቱጃር ተ ምናምን ጀረ ሚዲያ ከነራ ዱገማ ወንቲ ቦባስ አኒ ቦባ ከሊቢያን ፋ ቀብዱ ከነ ሰያኒ ጋዝ ሲሊንደር አፊ ከመነ ኦ ኢሱ ፋ አመ ገረ ከሰን ከነ ትጅራ እቲ ፈይዳ መንገርቴ ያ ኤነርጂ ጋዝ ሰን ሰኒ ወኖ ሴፍ ጎዱ ፓወር ገሩ ብይ ሱኑ ቱቦን ቆተማ ጅራ በር ሱኑ ብየ ከሰኑ ፈየዱ ገረ ጅቡቲ ብዮታ አላቲፍ ጉርጉሩፍ Tubboon gara Jibuutii geessu qotamaa jira. Azuma qulqulluyyoo soo qabaatte biyyi sun abdii waan feete yoo qabaatte biyyi nagaa hin qabne hin guddattu. Gisee takka gara Baalee kanatti bar injira manaamin jedhaa turan yeroo tokko garuu. Abbichuu deeggaruu keetiif galatoom illee as yeroo jalqabaatiif. Ollisinii qajeelchee dhaabu moo? Inni Gaggara galchaarratti kaasu. Badhaaf reenjarii isaa wajjin nuu keette sun. Gaggara galchee dhaasaa namichi. Ka gaafa wayyaanee Dooktor Gammachuu wajjin fa'aa wajjin dalagu bar. Gaafa bishaan qababbalu gaafa ogguu ala haguuru sani. Izettiin gaafa reediyoon deemu sani yeroo sani kun wallahi. Amma abbichuu yoo achi bahee nu qabata. Kana rakkoon baramma gaafa inni achi nu bira deeme eenyu akka dhufu wallaahi. Maa loltarree yoo achi inni ga'u taalee Rakkoon- illee itti ol jette. Iluu barsanii bar rakkoon guddaa nu bar kan inumayyuu kana ka tuffannee kanatti ka wanta jenne kana gaafa amaarree achi deemte immoo kana caala marannaa. Beeta mangistii keessa indeen naachuu salaam naachuu yoo isin hin Gaafa jedhan. gootan. Afaan Akkam akkamii sun haftee? Iliyaas afaan Oromoo Amaariffaatuun beeku anaafati mee maal godhan. Abdamma abdiin sirriitti beeka abdii wajjinuu mari'ataa bar jaraa wajji yeroo tokko tokko. Tokko waan jedhu laal daawud jedha daawud kafiitii giddii deema biyya maal bulcha qabaleeyyuu Daawudii miti silaa taateeti jenereeshiniin haaroonni marroo fa'a yoona osoo ta'eeti jechuudha wanti irratti osoo akka reepheerolaan seenee qabatu ta'eeti akka biyyoota biraatti. dhagayi abdii muktaar wallaahi loltee qabween biyya isaa yoo hin fudhatin achi abiyyi gattarraan angoo hiitittuun deebitu maasalaama. Eekaa akkas jedhee baraniiru Beekuma yoo jaalmaroo lolee hin fudhatin karaa Lolee hin fudhatin? biyya qabadhee wadde Yes. abjuudha. Nuti bartuutu wasuutaan humna abiyyii kana jalaa fixaa jirra hin waqnu akka faarsee bulaa kanatti. Fixuu Asii- miti. dhugaa Fixuu rabbi. miti bari abiyyi buusuu miti. Ummanni Abiyyi kun no ummanni kun waan gara takka gora wayitaati loltu. Amma kuush warra kuush jedhanii nu duulaa jiranii gaafa san gaafa inni achi taree gara takka gara warrummaa wal jibbu kun. Obboleessi yaa waan naan jedhe yoo akinaa isin haraa kiiloo deebitan nuti bosona gallaa naan jedhe amiin jundi. Oo shakkiin qaba hawwi. Wallaahi akkas naan jedhe bosona deebina malee Yaasuu. akka nafnu naan jedhe banne. Jaratti waan Mana keenya kanallee bubbisi gaasa biyyoo hin dinno. inni waan jedhee bara. Indoo amalee achi hin boode. Yaa izinuu mootoo hin jedhe alwaxaam jedhe ka haraa kiiloo. Namichi waraanaa. Maanno? Abiyyiin Amiin moo akkas. kamtu jedha? Amiintu akkas jedha? Abiyyi du'aan baha malee hin bahu jedhe Itoophiyaa keessa osoo lubbuun jiru. Dhiisi suni gaafa laalu kaa maal si fakkaate laal gaafa riphee lolaan tokko bakka san xiqqoo qabate jedhamu inni eessa akka seenayyuu agartu kan hin bahu san dhiisi sun kijibaati.
Mangistuun meeshaa waraanaa fidanii achumaan baqatee hin baane xayyaaraa. Achumaan baqatee hafe maal taate si hundi isa. Sun kijiba hin ba'uun. Yaa garuu namni dura baqatu xayyaaraa isaa kaafatee. Adamma dhugama jedha dhagaye Oromoon tuni nuyi nullee hin jenna. Abii ba'uu qaba jenna bakka jiguu qaba yoo jennu maal qopheeffannee naa ajaa'iba garuu. Garuu sunuma hundaayyuu nu dhibdi sunni dhugama. Suni isinin sodaachisin. Akkamitti? Wallaahi suni isinin sodaachisin. Osoo abiyyi waa ta'e bar elu itti aanaa qabata gaafa itti aanaan qabate immoo bakka Oromoo harka baatee beeki. Bari angoma kana addunyaa sii kenna loltee dhuftullee Eliyaas akkanaan hin qabattu bar. Yeroo ati injifattu si duudanii warri addunyaa kunniin. Yoo ati ammoo isaan duuban deemne si dho'isisan. Bar gaafa wanni sun dhufte lafti irratti qabsoon geggeeffamaa jiru lafti irratti seerri deemamaa jiru bakkitoon manni walgahii warra Afrikaa keessatti deemsamu lafa Oromoo irratti handhuura Oromiyaa Finfinnee irratti. Kan Amaaras achii lolaa jira malee achitti hiree isaa murteeffachuufi malee ay dhufee dirqamaan akka 4 kiiloo keessaa isin baafne jedhu sanii. Amma sila Oromoon tuni wal fixuudhaaf deekkamii muudiin beeyta. Walumaa dabarsitee kan itti bakka. Bilaashatti Oromoon fidnu jettee jedhe tokkochuma dabarsita. Bakka san dabartee jirti. Dabarsuu miti abiyyiin osoo nama beeku wajjin Jawaar fa'aa wajjin Baqqalaa fa'aa wajjin dalage bakka kana hin geenne nama beeku hin tuffata mootummaan irra jiru dhugaa. Nama barate yini qaal nama taa'ee jimaa qama baala qama awannoo godhu jedhanii Jawaar fa'aa kitaaba inni barate yini qaal nama barate guutumaan guututti. Kanaaf abiyyiin ba'uu qaba. Warrummaan dur abiyyi wajjin ture amma mee Dr. Milkeessaa sangartanii maaluma PhD yoo akka isaa ta'e ka ta'u ta'e wallaahi nutti haafu jedhani. Dr. Milkeessaan nama barate jettuun PhD mee waan inni haasoo dhageettanii? Yaa. Ani maal mee namni akkas maa akkasi dhageeffadha waan yoonii maanyaa badhaasa Andu'aalam irratti haasa'eef waan inni jedhaa qeequmee dhageeffadhaa amma kunoo. Goota dhiisi kana gara miti dhageeffadhaa. Nuti amma yeroo itti waan biraa haasofnu miti yeroo diinni bifa biraatiin ajandaa banateeru irratti as yaa'u kanatti nu waan biraa haasa'uu hin qabnu jechuu barbaada. Dhiifama waliin dhageeffachuu ofeetan dhageeffadhaa. Namoonni hedduu yoonii kana dhageeffachuu hin fedhu. No yoonii haasaa isaa ka biraa miti kama amma awwaardii irratti inni haasa'e qofa. Dheeraadha yoo dheeraa ta'e. Just pointii wayii irraa fudhatanii dhaabsuu ni danda'a. YouTube'n dhageeffanna yoo dheeraa ta'e namuu haa dhageeffatu akka fedhu. Dhageeffachuu hin fedhe dhageeffannee jedhi maal si fakkaate laal dhimma Andu'aalam irratti Oromoonuu garana wal baaseetiin irratti wal mormaa jira bar waa'ee Andu'aalam irratti Habashaa dhiisiiti. Muktaar Oromoon gargar bahe waan jedhamu ani fudhu isarratti. Oromoon gargar bahe eenyuun akka dhiyaatu ni beekta. Dhumate inni sun Oromoo gargar hin bahin jedhamu. Abbaa garaattu garaa ofiitiif gurguramee diinatti achi galee inni Oromoo jaamu. Amma Oromoon gargar qoodamee miti. Oromoon eenyummaa isaa beekoo Oromoo falmataaru ammas falmiirra jira. Inni kun afaan Oromoo haasa'ee qofaaf amma Oromoo jettee Oromootti asiin harkisin. Inni ka gurguretu diina walakkaa dhaabbatee diina waliin Oromootti as duulaara akkasitti fudhadhaan kun yaada kiyya. Kana walii gallaa? Barsa waliif gallaa barga sa'aatii Habashaan akkanatti irratti duultu kana irratti Oromoon isaan gargaaruu hin qabuun sun dhugaadha. Akkasumatti ammoo haqa micayyoollee gaafachuun sunis sirrimaa bargaru. Maaliif siin jedhe garana siin jedhe Oromoon tokko Andu'aalam maal balleesse manni murtiituu bilisaan gadhiisee jira ka jedhudha. Kun ammoo isumatu ajjeese ka jedhu miti. Bar diyaasporaanuu kun Ameerikaa keessatti bar hiriira bayaa jiranii haqa isii yaaboo jedhanii. Amma inni sun ila ka haqa isii haa ba'uun dhugaadha. Anis ni jedhaa bar haqni isii haa ba'uudha. Maaliif Habashaan warri guddina Oromoon feene Andu'aalamitti ajjeesee jedhanii Andu'aalam haa ajjeefamu haa hidhatti deebi'u haa nuutootamuudha. Kun Oromoof gahaniiti miti. Andu'aalamiin personaalii durayyuu karaa ittiin ajjeesan barbaadanii mijaa ofii dhabe. Amma sababii haadha manaa ofumaa ajjeesanii
Andu'aaletti diranii Andu'aalam hidhamee ragaan itti funaaname bilisa jedhame bahuu isaa kanattu Abashaan ciiftee bulle ammas Andu'aalam waan jedhe tokko beektaa Oromummaan kammaan anamma sitti mee kagar abbitame siin jee kagar abbitame Abashaa walakkaa dhaabbatee haasa'u maal jedhe beektaa kana qofaa miti maallaqa wali gurree ganaa ajjeefnaa jedhe mana biraa keessa turre hadha. Ka inni agas jedhe Abashoonni maal jedhuuf jiruu waan jedhu asirraa hubanne tokko diinni Oromoo Oppidiyoo Makaleeti addas Oppidiyoo Makaleessantu maqaa jijjiiratee badhaadhina ofiin jee as dhufee diinni Oromoo isa tokkoffaa isa afaan Oromoo haasaa Oromoo irraa citee diinatti gale tokko isa uf jalaa maqasuudha. Lammaffaa Abashaa inni harkisee as fide jalaa dha'uudha. Akkuma weellisichi jedhe. Kanaaf amma usunnee waan jalaa cadhifnu hootaate atama fakkeenya Oromoon adda qoodamee walirra duulaaraa kana maal godhuu dandeenyetti amma jechi ati jette kun harka kennachuu gabaa ammas ibsa. Na dhagaye waan akkasii malaal. Habashaan naannoo isaanii keessatti wanti kana dura uumamaa ture suni Oromiyaa keessa uumameeti. Isaan illee waan kanarraa dubbatanii maqaa isaanii saniif wal fakkeessuuf waan barbaadaniif malee Andu'aalam siyaasa sirbeen beeku Andu'aalam nama siyaasaati miti wanni isaan ijjeessaniif tokko iyyuu hin jiru Andu'aalam maqama isaanii sin kaasu afaan isaaniitiin kilaboota Finfinnee keessa jiran hundatti weellisaa Andu'aalam kana namoonni beeka garuu maalinni akkuma nuti yeroo amaarri ilmoota daa'ima gudeeddee maal goote maal jenneetiin akkasitti sagalee iyyunu sanas maal jennee ajandaa godhannu san jiris akkasuma ajandaa godhachuu fedhaniiti as biratti garuu Andu'aalam seerri Andu'aalam homaa hin goone jedhee qoratee yoo waa tokko irraa dhabe jaarsaa jaartii waltumuun waanuma jiru bar waan ammas maal taate kun jaarsaa jaartii waltumuu waan jiru suuraa duriiti ragaa ammaa ta'uu hin danda'u suuraan sun beekte homaa barna gochuu hin danda'amu haaqniisii gara kamiinuu haa barbaadamu sirriidha haa barbaadamu sannamuu sagalee ta'a garuu jarri manuma Iliyaas dhufne abbaatti ta'an Iliyaasii kaan buusne darbinee abbaa